waaqayyo dhuma keessaniif haa ta'u akkam jirtu. Ameen. Sadagaa keenya baay'isee eegee yeroo kanaan dhufee waaqayyo abbaa keenyaaf galannaa ta'u. Haleluuyaa. Argamuun waaqayyo gidduu jira. Argamuun hafuura qulqulluu wajjin jira. Haleluuyaa. Lafa argamuun isaa jiru, lafa hafuurri isaa jiru achi jiraachuun eebbadha. Haleluuyaa. Warra eebbifamanii warra carraa qaboota ta'anii ayyaana kana keessatti isa waaqeffatan, isa tajaajilan, isa faarfatan sana godhee waaqayyoon galannaa ta'u. Haleluuyaa. Garaa keenya kana bannee ammas mee waaqayyoon walii wajjin waaqeffanna. Jajanna. Haleluuyaa. Jechoota hin namnu waan ittiin jennu hin namnu. Haleluuyaa. Gochaan waaqayyoo keenya naaf sirratti baay'eedha. Oolmaan isaa, gaarummaan isaa, araarri isaa irratti baay'eedha. Haleluuyaa. Namootaas dhaabachuu nuuf hin taane, namoota guyyaa har'aa nuuf hin malle. Haleluuyaa. Araara isaa keessatti, jaalala isaa keessatti, akkasumaan tola nu jaallatee carraa kana nuuf laate. Haleluuyaa. Meeshaa kanatti gammadaa waaqayyoo nuuf waaqeffanna. Jajanna maqaa isaa oluu qabna. Haleluuyaa. Ulfina keenya eenyummaa keenya dhiisee karaa keenya utuudhaan jajannaan. Haleluuyaa. Kan akka waaqayyoo
jira. Kan akka waaqayyoo gooftaa keenya hime. Inoon gararra teessoo sarara itta. Gara bartiiwwan waaqaatti gara lafattis gad fageessisee in ilaala. Amen.